የብርሃን ምንጣፍ ድባብ ይዘርጋ ለውድ Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya jaalalli waaqayyo isiniif haa ta'u lafaaf iddoo jirtan jechaadha fayyaa jirtu hundi keessanuu maatii waatiin jaarsaa jaarteen shookaa cilfaa biraddiste hundumtuu nagaa isiniin jedha ana birallee nagaa galanni isaa hin badini egaa viidiyoo har'aa kana keessatti shamarran keenya ilaallata jechaadha shamarran keenya gaafa baadiyyaa irraa gara magaalaa dhuftanii wantoota isin tasumaa gochuun qabne isinitti hima jechaadha. Suuraa asirraa argaa jirtan kana suuraa kana obboleettiin kun dhalattuu Wallaggaati gara magaalaa Finfinnee gaafa dhuftu akkanatti dhufte jecha uffannaa kan uffachuu jalqabdi. Isarratti maal jechuu barbaadeeti shamarran keenya duratti maal uffachaa turre baadiyyaa gaafa jirru qamisii uffannaa gurdii uffanni dheeraa uffannaa surreeyyuu uffatan dheeraa uffatanii baadiyyaatti ma surreeyyuun uffatanii gurdii malee gurdiif qamisii qofaani baadiyyaa keessatti uummanni keenya itti baratameen jechaadha. Garuu amma miidiyaa baadiyyaallee balleessaa jirra jechaadha. Isarratti yaanani qabu obboleettiin kun uffannaa ishii uffatte kana kaameeramaanii sunuyyuu maal cubbamaadha. Dhugaa cubbamaadha. Maaliif gorsuu qaba waan akka kanaaf sirrii miti. Garuu inni mallaqa isaati maal rakkate kafaltii isaa kaffalamu malee dogongora dhalli namaa sirreessuu qaba jedhanii itti dirqaman tokko itti dirqamuu qabu mirga qaba. Mirga isaatiin geen akka addunyaattis akka waan waaqa biratti illee waan fokkisaa tokko gaafa hojjennu sirreeffachaa deemuu qabna. Maaliif uffanni kun maal barsiifna maal uffata kabajaa uffatte gurdii oo surreeyyuu guutuu jalaan uffatte uffattu gabaabin tiishartii rakkoon qabu jala surree dheeraa uffatte hoo. Magaalaa ta'uun balginaan magaalaa ta'uun qullaan deemudha aadaa faranjiiti kun nuti kan jirru bar saba Oromooti ijoollee Oromooti ijoolleen Oromoo immoo sirna qabaa uffannaa isaa miidhagaa of danda'a kan nama hawwatu qabna. Kanaafuu ilaalcha akka kanaa odoo sirreeffannee shamarran maal baratan kanarra maal ta'aa jirtu mee ande magaalaa yoo galin bakka akka yoo uffata kana uffatanii faara jedhamu namaa gadi taatumoo yoo kan uffatan namaa ol taatumoo yoo kan uffatan hiyyeessa taatumoo habtaami taatumoo yoo kan uffachuu dhiftanii uffata kabajaa uffatan hiyyeessa taatumoo inna maal ibsuudhaaf uffannaan kun mee garuu intalli kun Wallagga haadhaatti Wallaggaa taatu malee Wallagga bakka hin buutu maaliif Wallagga biyya saba safuu qabuudha saba uffannaa duudhaa isaa danda'e qabuudha. Uffannaa isaanii uffata Wallaggaa hin beektanii qamisii Wallaggaa dubartoonni Wallaggaa waggaa hodhisiifatan uffata aadaa kan zanaa jedhe kana shaahaa jedhe babal'aa kan gosa kalarii lamaan jira tokko diimaadhaa fi tokko immoo gurraacha xarsii keessa qabuudha. So uffata akkasii kana uffanni maaltu nurraa bu'a? Surree maayyoo uffattu gaa tiishartii kan eegu uffatte surree maa jalaan uffanni akkamitti istaayilii kanaan qullaa deemtan? Maal jedhaniyyuu kan nama ciniintu sammii rudduu shi'aa ciniintu maal isin dhaloonni maal nurraa barata jedha miidiyaa fayyadamuun duratti suuraa kaanee poostii gochuun duratti maal barsiisna suurri kiyya kun hiikkaan isaa maalidha maalan ibsa jennee yaaduu qabna malee suuraa fuunee poostii godhuu osoo hin taanetti suuraa fuunee poostii gochuu osoo hin taanetti waan inni ibsu beekuu qabna. Waan safuu cabsuu dhiisuu qabna waan duudhaa keenya cabsuu dhiisuu qabna waan hawaasa keenya biratti nu xiqqeessu waan dhaloota dogongorsuu dhiisuu qabna amma dhugaa rabban nan taazabesi nan gaddis bakki nan itti taazabe maaf mana kun jaarsa maddiitti doo kana godhattee haa ta'u abbaa manaa miti garuu miidiyaan abbaa manaa keessanii miti shamarran keenya miidiyaa irratti uffannaan isin uffachuu qabdan uffannaa sinidhanna keessan sattaru ta'uu qaba uffannaa qaama keessan sattaru ta'uu qaba. Uffannaa dogongora irraa sin deebisu ta'uu qaba. Inde malee uffata dhaloota dogongorsiistan dargaggeessa dogongorsiisan kun barqilleessa ofitti naquudha. Kun dhiirota meeqa ijaan fedhii foonii hawwisiisu jedhama. Hindee dogongora kana dhiisaa gizee baay'ee jechaa turre viidiyoo kana bichaa miti dubartoonni yeroo ammaa ulfa isaanii tiishartii gabaaboo uffatanii jalaan surree uffatanii garaa qullaa baasan jechaadha ulfaan. Garuu kun dogongora. Maaliif waan irraa baratan tokko qaban adaraa keessan hanga danda'ameen yoo dandeessan dhanna keessan dhossadha. Dubartiis
abba keessatti immoo dhiirota rakkoo qabu akka dubartoota ulfaa garaa qullaa gadi bahan irratti dhiirota dogoggora qaba. Xiffiidhaan walawwali seerri si haa gaafatu, hawaasni si haa gaafatu, duudhaan si haa gaafatu, maatiin si haa gaafatu jecha keetiin uffataan kana malee dhuffadhu jette xiffiidhaan naqi keessa. Dhugaa sittiin gadduun dhiira waan akkasii waan badaarana gorsee dhiisa karaa badaarana deebisee handi dutaalan na haa xafaxafu. Badii kiyya. Badii kiyya eenyutti argisiisuu fi garaa qullaa garaa ulfaa daa'ima asii harka tokko hammattee asii paantiidhaan gadi baati. Hindee maaliin Itoophiyaa jirtu barsiin saba Itoophiyaa saba duudhaa qabuudha, saba safuu qabuudha, saba uffannaa nurraa miidhaguudha. Hindee warra faashin shooyii hordofu warra hudduu qullaa deemu faana maaltu nu maraachi. Moodeelisti maayyoo ta'an bari yeroo addunyaa irratti dorgoman akkasittiin paantiidhaan hin dorgomani. Uffannaa yaani fiistaana dheeraa kan nafa ishii lakkoofsa 8 godhu nafatti maxxanu haa uffattu malee qullaa hudduu kanaan akkatti hin baatu. Maali isin garuu addunyaa tan akka boru dhiisnee biraa deemnu hin irraaffattanii. Har'a garuu nutti fakkaachuu dandeessi, har'a nutti miidhaguu dandeessi, har'a wantoonni ishee keessa jiran ija keenya ija foonitiin booji'uu dandeenya, ija afuuratiin gaafa laalle garuu ibidda gahaan namni akka booji'amnu beeka. Maaliif dargaggeessa dogongorsiisaa jirraa? Maanguddoo dogongorsiisaa jirraa? Daa'imman lafaa dhufaa dogongorsiisaa jirraa? Daa'imman xixiqqoolee nama durbaalle ishii kana argite anis akkanan ta'a guddadhee jetti malee mee amma miidiyaa kanatti argite ijoollee maru ani moodelistii ta'uun barbaada, ani faashin shooyi diizaayinii ta'uun barbaada, ani maali ta'uun barbaada jette daa'imman yoo argitan daa'imman waggaa 10 gadi. Maaliif kana laalti jechaadha? Malee hin baradhee barnootaan cimee bakka guddaa digrii guddaa qabaachuu qaba yookiin injiinaringii ta'uu qaba jettee daa'imman bootan qabdu. Daa'imman lafaan dhufa modeeliin ta'a, akkasin ta'a, kanan ta'a jetti. Sababa kana kan ta'e maalidha? Hojii keenya kanaadha. Uffannaa keenya kanaadha. Safuu cabsuu keenya kanaadha. Duudhaa keenya gadhiisuu kanaadha. Kanaaf wadaraa keessan dubartoonni keenya of sattaraami. Boru haadha ilmaa taata barati. Borsumatu dahee daa'ima kee harma hoosisaa. Dhanna kee har'a fokkiste kana har'a miidiyaa irratti akka udaanii gadi baaste kana boru isuma kanaan deessee daa'ima guddistaa bara. Boru daa'imni kee guddatee haadha gaafa taate gaafa sana harmee kee gizee ijoollee akkana turte gaafa jedhin haamilee mucaa keetiitiif yaaddetta. Hindee isa har'a jiraannu bichaa laaluun qabnu bar jireenya har'a jiraannu kanaa miti boruu keenyatu xiqqaata. Boru nullee salphanne dhalli keenyallee waan kanaan arrabsama. Sanyii akkanaa gaafa jedhanii sanyii shallee gaafa jedhanii sanyii sagaagaltuu sanyii hudduu qullaa miidiyaa irra kaattu siin jechuun har'a sitti ragamuu baatus boru dhaloota keessanitti darba. Daa'imman keessanitti darba. Adaraa keessa waan nurraa fokkisu har'uma dhiisaa haa deemnu. Dhiiras ta'e dubartii. Waan sinirraa fokkisu dhiisaa deemu yaala. Maaliif biyya lafaa kana fudhannee hin deemnu? Biyya lafaa kana dugdatti baannee hin deemnu? Biyya lafaa kana carqii godhannee fudhannee uffannee hin deemnu jechaadha. Kana gaafa sinin jedhu dogongoroota qabnu haa sirreeffannu. Uffannaa keenya haa sirreeffannu. Uffannaa akka barbaadanitti uffanni aadaa jira Itoophiyaa keessa. Tiishaartii gabaabduu uffatan surree guutuu jalaan uffadhaa. Dhandha kee mul'isiin. Hindee. Kanamee maal irraa baranna miidiyaa irratti ijji nu baddee iyyuu bilaashatti dhugaa daabboon ija nama balleessiti ilaalina warri dhiirallee viidiyoo kana ilaalina asirratti bakka suuraa kana ilaalina maaliif ija nama balleessitiidhaan dhaabbattiin badduudha ilaalina innaa kanaaf wadaraa keessa walaa gorfannu walaa sirreeffannu jechuu barbaada. Dogongora nuti gochaa deemnu yeroo baay'ee hin bareennatti akka fokkisaa jirru hin miidhanneetti akka xiqqaachaa jiru akka salphachaa jiru beeka. Namoonni baay'ee akka waan guddachuu se'an akka waan niqaatii wayii yookiin beekumsa darajaa guddaa gaha wayititti of ilaalu hudduu qullaa gaafa miidiyaa irra bahan. Kanaaf wadaraa keessan waan akka kanaan hojjetina. Inni hojjetina haati keenya akkamitti akka nu deesse uffata akkamii akka uffattee nu deesse hin beektan. Maal keessatti akka guddanne nuti baadiyyaa irra gara magaalaa dhufuuni muuxannoo gahaa barnoota hoo ta'e hojii soo ta'e waan hojjechuu qabnu sila malee hudduu qullaa miidiyaa irra bahuu miti magaalaa dhufuun. Hindee maal isin irraa hubatu hin jedhan dhaloota dogongorsuu daa'imman lafaa dhufaa waan kana yaaduu miiran umriin isaanii waan akkanaaf hin gahin sammuun isaanii kanaaf saaxilamu jechuudha. Kanaaf mul'isuun jechaadha. Daa'imni amma waggaa 10 waggaa 8-7 istaayilii kana suuraa ka'uu barbaaddi. Bilbilli harka gahee jenna. Istaayilii kana poostii godhuu barbaaddi. Qullaa akkana ta'uu barbaaddi. Inna nu maal nutu karaa balleessi ka daa'imman maal goote
oo ati bar waan gaarii tokko dhaloota keessa dabarte dhaloonni immoo waan gaarii san fuudhee dhaloota egeree biraatiif dabarsuu danda'a. Oo garuu ati waan fokkuu keessa darbite borus waan fokkuu sun ittuma fufa. Amma magaalaa Finfinnee keessatti hudduu qullaa deemu akka faashinii guddaatti ilaalamu. Dubartoonni keenya keessattuu dubartoota Oromoo dubartoota baadiyyaa irraa dhufte warra soddaataa duruma magaalaa keessatti hudduu qullaa deeman isaanii itti baratameera. Garuu hundumattuun eeyyamu waan akka kanaan eeyyamu waaqa biratti dogoggora jechaadha. Garuu immoo ijoolleen keenya Oromoo kan baadiyyaa Shawaarraa Wallaggarraa Arsiirraa garuu kamirraa dhufte gara magaalaa Finfinnee gaafa dhufte buqqate akka waan Ameerikaa jirtu akka waan darajaa guddaarra geesse hudduu qullaa deemu salphina malee kabajaa miti. Darajaa guddaan xiqqeen jaalatus jibbitus dhugaanii nadhoofti liqeemsi hudduu qullaa hin deebina. Safuu cabsaa jirtu safuu keessa sirreeffadha. Faashinii godhatanii barakku waan guddaa wayii mul'isaa jirtanii warri istaadiyeemii gurguddaa faashinii mul'isu uffata dheeraa uffata. Kabajaa ofii eeggate fiistaanii dheeraa uffata hudduu qullaa akkatiin taa'u. Inna kanarraa maal baratti dhaloonni miidiyaa hordoftu ijoollee waggaa 18 gadii miidiyaa irratti waan akka kanaa akka laale jedhamee yeroo baay'ee dubbatama. Kun garuu dogongoroota maatii qofa osoo hin taane dogongoroota akka gadhee kanneeniiti jechaadha. Shamarran keenya viidiyoo kana sheer godhaati wal qaqqabsiisaa dogoggoraan warri kana dura gootani rabbii keessatti deebi'aati dhiifama gaafadha. Warri immoo ganaa gara fuulduraatti godhuuf karoora akkasii qabdan bagana oolchite rabbii jedhaati galata galfadhaati waan akkasiin hojjetina irraa bilisooma. Kanuma waan biraan jiru. Innaa waan dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii warroonni immoo chaanela eebbisaa intartiimentiidhaaf haarawwatan laayikii sheerii sabskiraayib gochuudhaan yaada keessan qeeqa keessan nu barreessa yeroo kamiyyuu balballi inboksii keenya banaadha.